Qoyimee dura aarsadheeni akkuma madaamii dura waashaa shambaa jedhee ka'ee waasinitti hima jechuudha. Innarraa waan addaati. Abee ati namaa yaadduyi. Ati ofii kee galte jennaani akkamitti shakaalaa ishee gara fuulduraatti dhuftuuf yaaduu dadhabdee ati yaadduyi warra jettan jechuudha. Har'a akka madaamiitti uladhee waatu jiran beekamu har'a waatu jira. Akkasumatti madaamiin isheen gootu. Akkas natti fakkaata. Akkas gooti natti fakkaata. Enna maal seetanii eeggadda viidiyoo ani hojjedhe irratti jechuudha. Namoonni baay'een komii baay'ee kaaftanii jirtu. Mee narraa bareedaa dhugaa waaqa isiniin jaarran bareedu mataa hojjetadhee shirshimbittin jedheetiin jechuudha. Shirshimbittin jennee wallaahi naayyaa mataan koo na maal seetanii jookoo eeggadda viidiyoo yeroon isinii ejjedhee madaamiidhaan tikeetti kuchisiiseen galee akkasumas uffata immoo gateen galee gaafan jedhu irratti jechuudha. Namoonni baay'een kan natti qabamtan baay'ee keessantu jira jechuudha. Isinis maal jettanii abee ati maanni ofii kee keessaa galte jennaan ishee boruuf yaaddu isheen bor achirraa hojjettus akkas taati jetteeti madaamiin itti garaa jabaatti maaliif uffata gattee akkasumas immoo maaliif tikeetti kuchisiistee kan jettanii baay'ee gaaffii baay'ee na gaafattan keessatti jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota abeeloof warri mana koof haaraa taatan subscribe godhaa like godhaa share godhaa famasiina godhaa isiniin jedha. Subscribe kun beekuma 50 na guchisiisaa beekuma 50 na guchisiisaa saati. Itoophiyaa keessa taa'ee nama kee qiqqaa godhee isinii muree isinii share isinii godhe jechuudha. Innaa ati maaliif uffata gattee kan jettan jechuudha. Fakkeenyaaf isinittiin himaa ofii koo gaafan biyya Arabaa adeeme jechuudha. Gaafan manicha sana adeeme kan mana sana jiru eenyoo jettanii Indoneeshiyaa jechuudha. Indoneeshiyaa waan hamma lukkuu geessu tokkodha kan mana sana jiru ture jechuudha. Ani immoo kan na beektan kana nama ilaa saatawwaa fakkaatu kana fooniin qabu malee qalloo saatawwaa fakkaatu kana je isheen eessa koo jalattaafti kana koo jalattaafti jedha. Darbe immoo ani wayyaa namni underweerii hin beektu keessaafu underweerii namni uffate dhugaa dubbachuuf ofitti butuu hin jaaladhu. Yoo mana haadha ishee baadhaan ullee jechuudha. Mana haadha ishee yoo dhaqnu mana obbolaa ishee yoo dhaqnu dhugaa waaqa jiraata. Abaayyaa uffadheen shaanxaa harkaa beektu miti shaanxaa harkaatti wayyaa xiqqishee naqadhee shaanxaa harkaa koo boraafadhee abaayyaa sana xaxadhee rafa malee dhugaa waaqayyo biddi libsii isaan wal keessa xaxanii uffata isaan makaddaa tiraasii isaan natti laatan dhugaa waaqaati hin of jalesin godhu hin uffadhus biddi libsii isaanii jechuudha. Maaliif jenna gaafa keessummaan galu achi faamilii baay'ee waan ta'aniif keessummaan gaafa galu miicanii rattabanii kaawwatoon taane waluma keessa kunis itti daqqee kunis itti gororee kana hin jaaladhu ani jechuudha. Akkasuma isheen immoo abeeni waanuma shakaala waan taateef yookiin immoo waanuma nuti waan uffannu amnee biyya keenyarraa baanii joonjooftuu marjuu jabeektu miti marjuu juma wayii nu sehanii jechuudha. Uffata kaddaamaa kaduraa asirratti dhaggeeffadha gaaffii keessaniif deebii ta'a je'eetiin yaadachuudha. Uffata kaddaamaan dura uffatte sana gaafa kaddaamaan deemtu uffadhu jette. Underweerii namni uffatu hin jiru. Underweerii jechuun akka paantii akka xutmaajaa akkasumas immoo hijaaba mataatti godhatan kana xaragdee fuutee natti laata. Gijaama isheen immoo an bellaa yaani an yuunifoormii surree uffadha. Isheen Indoneeshiyaan sun immoo gijaama asii gadee akka warri harargee isaan akkas uffatu akka kana uffatan isaanuu akka keenya qixiin qabu akkuma biyya keenyaayyuu qixiin qabu jechuudha. Too biyya keenya as keessa yuusuu qatta hin bareedaayyuu
yeroon uffadhu wayyaa san in uffadhu jedheen ana wayyaa qaba wayyaa fuudhee dhaqe maaliif akkana kun beekun ture siniif agalu gaafa biyya arabaa dhaqe dhugaa waaqayyooti ganaa ani achitti barumsa baradhee bakka birrii moo hanuma hammaaranii baarbelii jedhu mitiire akka naannaa keenyaatti baay'ee namni hin beektu baay'een keessan kan beektan na beektan jiraachuu dandeessu akka naannaa keenyaatti ani nama biyya arabaa deemee informationii waan akkasii hin beeku waan ta'eef wayyaallee jechuudha uffata kiyyallee achitti shirshiran jedheen jechuudha uffata ittiin eebbifamellee jechuudha fuudhee nageen ganaa namni na jalaa balleessu asitti jee itti zannaxuuf jechuudha surrees suufii gurdiifiin kootiisa suufii shamiziifiin surreesa dhugaa waaqayyoo fudhadhee naqe caammaan haneebba hunda fuudhee naqe achi dhaqe jennaan anumaatii ol galu shaanxaa kiyya fuute waan shittona nafe milmoonna nafne naan waan qoraattiin jiran see ka'ani maatti sidii beekare qoraattiin faanama waraana seheen ganaa milmoon haalaadhaan jedhaadhe milmoollee bitadhee naqe milaaciillee bitadhee naqe waa namatti biqilti hin beekani namni iddoo dhaqutti guyyaa du'u hin beekani of qulqulleessuudha kanaaf milmoollee baadhee naqee milaaciillee baadhee naqee jechuudha dhugaa waaqaa waan kolfaa haas odeessuuf dhugaa sinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Shittoon hin hafne diyoodiraantiin hin hafne waa hunda xillixxi godhee fuudhee dhaqe. Aaqi jennaan jechuudha. Ifi xinxinxinxin gootee shittoo koo diyoodiraattii koo fuutee ingatte ta'ee lafa isheen geessite hin beeku. Qibaatii mataatti dibatanillee qodaala argootti xirqimitti godheen hin dibadhan seeqa. Qodaala argootti xirqimitti godheen buccuullee jechuudha maal jedhama buccuullee zayitii fasaashin kan mataatti dibatamu jiru maqaan sana jalaa bade buccuullee jechuudha isa sana biteen saawunaan laargoo keessaa umeerutti xirqimmi godhee ashagee fudhadhee naqe bobbogooti majilaa irratti dhangalaaste jechuudha kanaaf maaliifi herga ani wayyaa kee hin uffattu naan jetteeti maa aqxee gahee koo naan bittu ani kaddamaa miti gahee koo naan bitu hanan wayyaa sana gate maaliif yoo jettanii dhugaa dubbachuuf wayyaa ani waggaa amma kanaa uffadhe duulaaba koo argitaniittu dhugaa duulaamni sun hanshitaa hanseefi hundisaa wayyaan xiqqi kan jedhe jechuudha ijaaba ana jaasana adii guutuu saxinnaa miti jechuudha hin uffattu shakaalaan uffattu haaraa uffattu maaf dafqa koo uffatti waan ani ifitti xireessa waan ani ifitti gororee waan kana maa uffatti ishii haa uffattu haaraa carraa isheeti waan ta'eef jechuudha akkasuma immoo inni biraa immoo maaliif tikkeetti kuchisiiste kan jettanis jechuudha tikkeetti kana kuchisiise sodaadhe lubbuu koo kan sodaadhe jaalladheetiin jechuudha maallaqa sana ani fuudhee fi kootti fayyadamne tokko jedha lammata immoo ani bakka jaalladhee otoo hin taane lubbuu koof sodaadhe rafuuyyuu sodaadhe sin garramu ani halka ji'a lamatti galee hirribnuu na qabuu didee tokkoffaa yaaddoon natti nam'ee hirribni na qabuu didee lafumaa ka'ee lammaffaa immoo waanuma bakka galuu keessatti waan ta'eef ji'anii waa tokko na godhan natti fakkaate sodaadhe sababa sodaadheef jecha sababa sodaadheef nan sinii deebi'aan jedhe maaliif jennaan yoon sinii deebi'e jedhe bornuuf deebiti waan taate mana isaaniif amaanaadha ijoollee isaaniif amaanaadha dhugaa dubbachuuf gaaf tokko ijoollee ishee na shakkitee hin beektu abbaa manaa ishee ijoollee ishee amaana natti gatti jechuudha mana ishee dhugaa jechuun anatu mana isaanii kontirool godha waan jiru waan hin jirre anatu kontirool godha malee isaan nyaachuu rafuu ka'uu nyaachuu rafuu haliif shayii subbii jiibii bes maafi wattaani kanaafuu jechuudha yoon ani akkas jedhe na amanu bakka ahaa hin deebitii dhuguma immoo namni humna namaa mi'eeffate nama hambiraatti baruun amala nama biraa baruun baay'ee akka ulfaatu beektu amalli nama biraa baay'ee ulfaata dhugaa waaqa hani amma anumti mataa kootiin mana sanarraatii gaafa mana keessummaa mana namaa aanu hamma manichatti deebinutti obsana dhowwa jechuudha akkasumas biyya sana keessa mana bakka biraarraa qabu isaan manicha isaanii sana gaafa dhaqnu hirrafaa nan taa'a bakka kilaasiin isaan wajjinii waan ta'eef narrafa nan taa'a garuu na cannaqa keessi ko hin na cannaqa baay'ee bakka na dhiphisa hamma manichatti deebinutti jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku
manicha sanaa ba'ee jennaan keessi koo boqonnaan argatu yoo rafes yoo nyaadhes yoo bashannan iddoo gaalaa nu geessu nu bashannansiisu hadiqaa nu geessu muulii nu geessu eessa nu geessu miti nan gammachiisu waan akka nan gammachiisu manicharraa gaafan ba'u jechuu isaanis akkasuma gaafa nama baran mana isaaniirraa ba'u baay'ee hin jaallatan namni tokko amala waa badaa qaba jechuudha amala koo keessaa immoo ani xiqqoo dafee aaruu jaalladha dafee nan aara yeroon aarummoo isa namni keessa isaatti aaru tun taane hin dubbata afaan koo nan dubbadha ishiinis hin dubbatti anis nan dubbadha bakka kalas lammataa anis qiimiin qabadhu isheenis qiimiin qabattu dhugaa dubbachuuf waan dubbatte yaaddattu ishiin anis waan dubbatte yaaddatu garaan koo namatti hin qabamu bakka walumaa galatti hangam yoo namiidhanillee hangam yoo namiidhan bakka kolfaan dabarse bakka fixe yoon boo'e yoon boo'uu dhabaadhe kolfe kalas kanarraan ana isa namni qiimii nama qabate namni gaafa nama mi'u qoy animmoo kanan godha animmoo kana godhee miidhan jedhan dhugaa waaqayyooti hin godhu jechuudha ishiinis immoo yeroo baay'ee waa'ee ijoolleetti wal lolla siniin jedhe waa'ee ijoolleetti wal lolla ture dura ijoollee xixiqqoodha yeroo ijoolleen baay'ee xixiqqoo ture akka dhiigni koo danfaama oola jechuudha danfaa oola danfa beektu miti akka qorqoraa bishaan keessaa danfaa oola dhiigni koo ture namoonni ijoollee eegdan waaqayyo sinaa jajjabeessuun siniin jedha dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata namoonni ijoollee eegdan keessaa hoo jechuudha kanaaf kanani qiimiin qabadhu namoota namni tokko immoo gaafa wal lolan qiimii namni qabatu jira isheettiyyuu dhugaa ati akka amalli kee akka ammaa taana kaddaama waasi gootee baddiin jedhaani mana kee ilaaltu ijoollee kee ilaaltu ijoolleen maal nyaatan jettu maal dhuganiin jettu maal uffataniin jettu yoom ba'aniin jettu yoom galaniin jettu irsas akkasi irsas eessa jiran jettu maarra jiran jettu inni aqee kutaa cufatee rafa isheen aqee kutaa cufattee rafti kana gidduu almaan miriirsu jechuudha gaafa kana garte immoo kaddaama nan bira gaafa altu immoo kana gochuu dhiisuu dandeessi kanaaf amala nama baraniitti ni jabaachuu wayya jedhanii na qabu laatii nu deebitii laatii jedhaniitiin naadee akkana waan an deebi'uutti nagaan naa gaggeessanii jedheen malee akkasaan maallaqa baasanii kasaaraa galan barbaade miti jechuudha namoonni na qeexanii jiraatan dhiifama naa godhaa isiniin jedha uummata qaalii uummata jaalala baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabaja murtii gaarii isiniif haa ta'u yaada qabdan akkasumas qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu dandeessu nagaan naa tura.